Qe'een Beenunaa dhokatee ture icciitii baase. Gandi Beenunaa magaalaa Matahaaraarraa dhiyeenya irratti kan argamuu fi paarkii biyyaalessaa Awwaashitti dhiyaatee kan jirudha. Bakki kun haftee volkaanoo iddoo addaa teessuma lafa miidhagaa jireenya namaaf mijatuu fi lafa qonnaa magariisaan dagaagee jirutti jijjiirama ajaa'ibaa ta'etu hojjetame. Piroojeektiin kun qabeenya Oromoo fi biyya ofii irratti abbummaa ta'uu mul'isee jira. Piroojeektiin jalqabamee karaatti hafee akka hin jirree fi hojiileen osoo hin dubbatamin hojjetaman hedduun akka jiran beekamaadha. Beenunaan garuu hafuura danda'ummaa qoruun akka danda'amu kan ibsedha. Sababni isaas bakki argama isaa hojiif baay'ee rakkisaa ta'uu isaatiin kan eenyumtuu hojjechuuf hin amannee Beenunaan agarsiisee jira. Fakkeenyummaan kunis hojiilee bakkeewwan garaagaraa jiraniif bu'aa guddaa kan argamsiisudha. Qaroo fageessee arguu biyya misoomsa. Shawaa Bahaa gidduu Sulula Qinxamaatti raajiin hojjetamee jiru isa biyya hambaadhaallee hawwinutu as biyya keenya Itoophiyaatti ta'e. Gandi Beenunaa qarqarri haroo Basaqaa iddoo hawwata turizimii yeroo dheeraaf dagatamee ture ta'us jabina muummee keenyaan akkasiin simboo qalbii namaa hawwuutiin faayamee xumurame. Yoo karoorsan kan karoorsanii hojjetan agarsiisan akka bichuuti. Yaadama muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin kan hojjetame sagantaan maaddii biyyaa Finfinnee keessatti eegalamee gara naannolee Itoophiyaa hundatti babal'achuun piroojeektoota kanneen akka Gorgoraa, Halaalaa Kellaa, Wancii fi paarkii Cabaraa Curcuraa hojjetamaniiru. Gandi Ikkooturizimii Beenunaa immoo osoo dubbiin isaa homtuun dhagahamin hojiin haalaan baay'ee hawwataa ta'e hojjetamee guyyaa kaleessaa eebbifameera. Itoophiyaan abjuu badhaadhina biyyaa gochaan mirkaneessaa jirti. Mul'anni badhaadhinaa biyya badhaatee jijjiiramtee dhaloota dhaalchisuudha. Humna, beekumsaa fi qabeenya qabnu hundatti gargaaramuun imala badhaadhinaa Itoophiyaaf yaannee milkeessuuf hojii bal'aan hojjetamaa jira. Hojii akka biyyaatti xiyyeeffannoon kennamee fi hojjetamaa jiran keessaa dameen turizimii isa tokkodha. Gandi Beenunaa amantaa ni danda'ama jedhuuf ragaa qabatamaa ta'ee jira. Humni abjuus hojii mul'ata addunyaa ajaa'ibsiisuun ganda Beenunaa keessatti mirkanaa'ee jira. Egaa jaallatamtootaa fi dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee qophii har'aaf qabnu asumarraan goolabnaa turtii gaarii qabaadhaa. Galatooma.